Thank you for your compassion, your expertise, and professionalism. To the whole nation and friends around the world, thank you for your prayers during the most difficult times. Yadata is truly a symbol of humility. Ali Birra yeroo hedduu Dr. Gammachuu ni dubbata. Waaqaatu Oromoodhaaf kenne waan hin yaaddamne nama hojjete. Gaafa Haayile Sillaasee an Oromoodha jechuun gaafa yakka guddaa olaanaa ta'e galmi abbaa gadaa isaas asirratti Dr. Gammachuunis harka keessaa qaba. Walumaamee mooraa hin agarnaaf. Gaa arraan tana wanta uffadhee itti deemu muraasa guyyaadha. T-shirt kana sababa malee uffanna. Waa lama walitti fiduu barbaadeetti. Aliin gaafa nu duraa dhukkubsatu warri humaa harkaan qabne waan godhu wallaal kan booyneef ammoo hin jiru. Ka qabus hedduma. Kan dhaga'ee fi kan dhaga'ini hunda dura immoo akka bakakkaatti dirmatee kan achi ba'e Jaalataa Junaayitiiti. Yeroo hedduu hoggaa galatoonfatan inni waan hin barbaanneef ani hin galatoonfadhu. Abbaa kee baga Rabbi sii fayyisee waan qofaa siin jedha. Daqiiqaa waan natti daangeessaniif karaa lamadaatiin dabraa yaadataan galanni inni uummata kanaaf oole kun ka duraatii miti. Ka boodaatiis hin ta'u manguddoo hedduu nu kunuunsaa ture. Jaalgalaasaa Dilboo fuula Rabbitti haa tolu Londanitti kan sooraa ture kan gaafa dhukkubsate kunuunsa barbaachisu godhaafii ture Yaadataa Junaayitiiti. Anis bakkumatti dhaqee jaalgalaasaa manatti ziyaareetiin jira. Kanuma osoo galateeffatutti nu duraa deeme hedduu jira. Nama jiru hedduun maqaan dhadha'uun galatoonfadhu. Kan kana caalus ni jira. Bara 15 dura sooressi jaarraa abbaa gadaa baqaan Yaman keessa turan. Barachi turanitti dhuguma Oromoon naannoo addunyaa hundarraa kan jaarraa yaadan hin jiru. Namni keenya akkuma beektan gurmaa'ee waan hin jirreef si yaadata malee si dhaqqabu irratti harka keenya nu gabaabaadha. Gaafas akkammaa kanatti dalagateellee akkam jirtan akkam ooltan. Guyyaan kun guyyaa keerii, guyyaa barakaa, guyyaa amma dura argine kan caalu obboleessa keenya abbaa keenya yoo abbaa keenya jedhee dulloomsite akkanaan hin jenne Dr. Ali Birraan fayyee biyya keenya deebi'uu isaatiif gammachuu nu dhageessise gammachuu guddaa ol aanaadha isiniin jedha. Waa'ee obbo Yaadataan hojjetanillee wanni baay'een himameetiin jira itti dabalullee baadhu obbo Yaadataanii nama qarqaaruu kana arjummaa kana eessaa argate yoo jettanii kara biraatiin arganne Ali Birrumarraa argate kanallee. Ali Birraan wanni beekamuun artistummaa isaa qofaani. Ali Birraan sabboonummaa isaa qofaani. Ali Birraan waan adda addaatiin wanni hin himamini arjummaa namni isaa ol qabu hin jiru jedhan addunyaa kana keessa. Ijaan qalbiirraa dubbisaadha. Yeroo bakka fayyadanii ijaan isin argine namoota high dimension of consciousness qaban ibsuun xiqqoo nama rakkisa. Kanaaf kana yeroo hiriyoonni isaanii nutis seenarraa waan hubanne qabna. Xiqqoo obbo Yaadataa galateeffachuudhaaf walaloodhaan maal jette jennaan isaan galateeffachuudhaaf jechuudha. Yaabbattuu farda kunduddoo marattuu jawwee bobeellee marmaartuu gaara mul'ataa gurraattii sodaan beekne gaaddisa gammoojjidhaa coba eeguu namummaa risaasaa irra bultu barartuu akka xiyyaaraa biqiltuu dachii gootaa biqiltuu dachii gootaa qalloo warra waataree gadaamessa anniyyaa gudeeda juulalliinii arjomaa harka rabbii cimsituu qalbii sabaa hamtuudhaan waliin argin nuuf jiraadhu Yaadataa jira galatooma. Otoo silaa kalee natti himtanii
dubbataan bula. Amma waan hin dubbadhu hin beeku. Yaadataanii bara takkaa nama an waggaa hedduu hin argin kiiloomeetirii 600 London irraa kan fagaatu kiiloomeetirii 600 makiinaa oofee Daaram dhufee yaadataan kun gaafa sana akkanallee fakkaatu yeroo hundaa ijoollee fakkaata harri baaseera amma garuu nama an waggaa hedduu waliin turree wallaansoo Oromoo kana keessas waggaa hedduu kanan dhugeeffadhuuf kan nama an jaalladhu osoo waliin argin hin galuu yoo dhufte na argite malee jennaan kiiloomeetirii 600 makiinaa oofeeti Londonii Brighton moo London hin beeku bichaa karaa dheeraa deemanii dhufanii halkan takkitti waliin bullee deeman gaafas kanan dura yaadataa arge lammeessoo gaafa abbaan keenya jaarraa baatataa dadhabanii yaadataatu janaazaa biyya Yamaniitti fidee gaafa jedhan an dhugaadhumatti Oromoon egaa ilma qabaayii gaafa sana Ali birraa waliin annee gaafa achitti yaasina qara'an uummanni harargee bahee wataritti yookaan namni kun hundumtuu wal ga'ee afaan Arabaatiin guutuu ani beekaa Arabni iyyuu aadaa hangana ga'u waaqaaf qabaayii jedhee gaafa sana dinqifadhee sun hundumtuu akka ta'u kan godhe yaadataadha Waaqayyo barreessee yaadatu yaadataa eegasiis yeroo hedduun addaa dullachichuma kana biratti wadaadhina yeroo yaadataa argu qalbii kiyya keessatti uummata keenyaaf abdii Oromoon oduu tokko qaba jannata keessa jira akka jannati Oromoo kun akka kan warra kiristaanaa fi islaamaa jannati as ta'ee jannati achi bakkuma tokko dhaqa warri hunduu akka kan Oromootti garuu bakka sana keessatti wanni nyaatan marqaa jedhan fal'aanni ittiin nyaatan immoo meetirii 2 dheeraa na yoo fal'aana immoo itti bukanii qabachuun dorgaa kanaafuu namuu fal'aana kana warri cubbuu hojjetee asii dhaqu marqaa baafatee itti fal'aanni dheeraadha of bira dabarsee marqaan fal'aana isaarraa kukkufaa warri ammoo waan gaarii hojjetee dhaqu fal'aana asii fuudhee inni sun isa kana bulchaa inni sun isa kana bulchaa kanaaf wanni yaadataan hojjete yoo namni tokko waanuma kennu fudhata Oromoon aadaa sin qabu aadaa sakkaa balleessanii ammoo namni tokko Oromoo keessatti har'a ka fakkeenya ta'u arjummaan ka fakkeenya ta'u gamnummaan ka fakkeenya ta'u beekumaan kan obsaan kan fakkeenya ta'u nu barbaachisa an akka tokko kanan dullachicha ittiin beeku obsa isaati baay'een keessan adii har'aa kana beeku ani adii waan inni keessa darbee waliin hin beeka abdiidhuma waaqi hin jira waaqi oromtichaa hin jira gaaf tokko hin bilisoomna abdii jedhu waan namichi kun waliin dhalatee fi du'i isan dandeessu itti baadhaa'ee hin jedhu ummata nu daawwatuuf maal affeeruu barbaaddaa sirba akkamii affeertaa jedhan jettee na gaafatte. Simman jirti ammayyuu Suwiidin turtee amma biyyatti deebiteerti. Karaa manni abbaa gadaa eessaa dhaqeen galma isaa jajjabeessaa taa'ee seenaa isaa babarreessaa ka jedhu sirba Alii Birraa jedhee gaafate. Istuudiyoo keessaa akka tasaa yeroo san hin qabnu jedhanii sirba biraa gadi lakkisan. Samuun isan
waa'ee galma abbaa gadaa ijaaruudhaaf yaada qabaan ture. Galmi abbaa gadaa akkitti ijaarame tokko Oromoon kun waltajjiin inni itti walitti qabamu gaaddisa muka uumaa jalatti. Warri asii olii seenaan qabdanii, manan qabdanii, siidaan qabdanii maal qaba Oromoon kun kan jedhu mana barnootaa keessa warri dabarsin hundi kennayyuu hin beektan. Haayiskuulii haa ta'u, yuunivarsiitii haa ta'u, waan akkanaa kana keessa dabarsin. So carraa argameen galma abbaa gadaa ijaaruun nurra jiraa ka jedhu tokko kanarraa lammaffaa walaloo arii sirba alii kana yeroo baay'ee ijoollummaa irraa jalqabee dhaggeeffachaa waan tureef hiikkan isaa baay'ee guddaa. Oromoon akkamitti seenaan isaa xiqqaatee seenaa dhabee uummanni hagana ga'u kun hambaa tokko lafarraa dhaba ka jedhu gaafii guddaa natti ture. Sababa kanaan bajanni baay'ee xiqqaadha akka ammaa kana qarshii lafa hin guunnee bajanni hin jiru. Har'a iccitii isaa isinitti himaa akkatti galma abbaa gadaa ijaara. Gurbaa tokko biiroo faayinaansii itti aanaa ture Tashooma jedhama. Nama Ada'aati. Asuma Bishooftu jechuudha. Gurbaa kanaan walii gallaa biirootti waamee tashee qarshii barbaadiin jedhee qarshii akkama. Galma abbaa gadaa ijaaruu barbaada. Oromoodhaaf waan kana gumaachee biraa deemuu barbaada. Qarshii barbaada. Qarshii yeroo san gita bajataa waan jedhamutu jira. Gita bajataa saniin ala qarshii baasuu hin dandeenye. So qarshii guyyaa sadi naa kennii jedhe jedha namaan jedha alaqaadhaan gurbaan sun. So guyyaa sadi kenneefi guyyaa sadaffoon dhufee qarshii miliyoona 137 ta'u yeroo ce'umsaa gaafa Oromiyaan ijaaramuu irraa jalqabee kaaznaa keessa kan marmaarutu jira. Bara kaan irraa kaanumatti daba. Qarshiin kun argama. Amma qarshii kanaan piroojeektii diizaayin goonaa ijaarsatti deemnaa jira. Ijaarsi galma abbaa gadaa akkitti ijaarame kana. Qabxiin lammaffaan sirba kana. Sirba kana Dooktar Gammachuun akka harka keessaa qabu ani turee booda akka dhagaye hin beeku. Akkamitti beekee gaafa galma abbaa gadaa eebbisiif Aliin Kaanaadaa dhufee Aliin sirba kana sirbe. Sirba kana sirbinaan walaloo kana namni barreesse asisin keessa jira kootu ol bahee jedhe. Inni wal beekanii dhufanii waliin maayii qabatanii sirba. Waan nama booddeessu kunis seenaa Oromoo keessatti waan inni irraa barbaada. Aliin dhugumatti hayyuudha. Hundi keessanuu warri na dura dubbate baay'ee dubbatanii jiru. Alii wajjin taphni isallee hayyummaa of keessaa qaba. Jookiin isallee meeseejii qaba. Namni kun aqila. Ali mallee ture beekti dirreedhaawatti karaasisaa ture duraa quraan sheeka Ali. Afaan Arabaa akka afaan Oromoo dubbatutti dubbatu. Afaan meeqa dubbata? Yeroo tokko mana biyyatti haasofne afaan tokko sadee naa lakka'ee jira Ali. Afaan biyya alaa. Ali fatina sammuun isaa shaarbi. Shaatuu qabu waan adda addaa gaaddichuun sammuu isaa irratti yaada isaa irratti rakkoo qabu. Ali baay'ee jaalanna. Ali dhagaatuma guddate kutaa 7 8 maal yoo jiru irraa jalqabee akkanumatti guddatee kun isa wajjin dulloomeera. Nu keessa jiru lubbuutee keessa jira Ali. Amma ijoollee kiyyattis dabree jira. Ijoollee kiyya wajjin yoo inni taphatu ijoollee sun Ameerikaa jirti yoo inni taphatu where is that guy naan jedha namni na gaafata. So gara akaakayyuutti gara abaabayyuutti dabree jira seenaa keessattis nu keessa dura wajjin tura. Ali is a fighter. Ali kuni yeroo meeqa dhibame aksidantiin irra gayaa maal jedha du'aayin uummataa kana Oromoo boochisee sirbee boochisee waan adda addaa kana wanna qubee yoo taphatu wanna sabboonummaa yoo taphatu wanni hundi boochisee ilmaan bitachiisee akkasitti Ali kana biyya kana tajaajilchuudhaaf rakkoo guddaatu arra dubbata. Rakkoo guddaatu an Ali argachuudhaaf Muhammad Kophee na wajjin ture bilbila kan namni akka Muhammad firoonni isaanii namni isa beeku dirreedhaawwan isa beeku gursumitti kan isa beeku hundi isaa kan bilbilanii ala ani marraa 8-9 bilbila. Finally Liilii argatee Liilii na qaba. Mr. President, are you sure he is secure? He
comes to Ethiopia, and yes, it's my life. Boda hojii siyaasaa kan biraa keessa deemu hin beekanii wanna baay'eetu jira. Aliin garuu waan biraatti walitti qabsiifamee dubbii guddaa ture sanamma irra ta'a. Hundaafuu Alii baga fayyitee walaloodhaan sirbaan waan hundaa qabsooteera. Umri kee guutuu qabsooteera. Namas qabsootu na jirta. Oromoo dabarsitee jirta. Umrii dheeraa si kadhannaa si jaalannaa. Namni si wajjin taa'uu yaadataa kana yaadataa jireenya jedhanii sadarkaa abbaan isaa maqaa tokko waliin qabu haga haati beekuu dhabuu kiyyaa ifa guddaa isin gaafata. Mana kana guutuu. Obbolaan koo warra sagantaa kana qopheessitan Kutaara Deeroo, Lilli, Qamar namoonni yaada kana uumtanii fi namoonni biroolee keessatti hirmaattan hin beeku. Har'aa Ali Birraadhaan ana hagaluu qofa osoo hin taane yaadataadhaan galateeffadhuu qofa osoo hin taane Oromoodhaafillee aadaa wal galateeffachuu, aadaa wal faarfachuu, aadaan arrabaa asitti nurraa haa dhaabbatu fakkii jedhu waan ta'eef galatooma isin jechuu barbaada. Dubbiin Ali Birraa waan dubbatanii fixan hin qabdu. Waaqayyoon Oromoodhaaf waa lama waan gurguddaa kenne. Rabbii waan lama nuu kenne keessaa tokko dachii bareedduu nuu kenne. Lafa bal'oo nuu kenne. Lafa bal'oo nuu kennee akka ammoo irratti horreetiin hin jiraannu uummata bal'aa heddummeessee irratti nu uumu. Kanaaf nu fixanis nu gabroomsanis irraa dhumuu dinnee dachii kenna irra jira. Kuni kennaa Rabbii keessaa tokko Oromoof kan kenne. Kan lammaffaa afaan Oromoo nuu kenne. Akka afaan keenya cunqurfamee hin duune, akka afaan keenya hin dhabamne Rabbiin Ali Birraas waliin nuuf kenne. Waaqni Rabbiin waa hunda sababa wajjin godha. Gaafa Ali Birraa nuuf kennu ammoo akka Ali Birraan bakka amma jiru kana gahu guyyuu qarqararra gahee qarqararra akka deemu warra godhan namootas wajjin kenneef warra halkanii guyyaa isa eegu Ililli Kutaara Deeroo amma ammoo obboleessa isaa yaadataa namoota akkanaa kana Rabbiin isa cinatti uumee jechuudha. Kanaaf Aliin kennoo maan ta'u bara tokko biyya Kanaadaatiin wal agarree konsartiilee adda addaa irratti hojii turra. Saanii umriin maan kee kuni meeqaan jedhe 30 naan jedhe. Sabboleessu alummaan eega si beeke eega sirba eegaltee 30 ammallee 30 himataanaan gowwaa barbaadinaan jedhan takka shir jedheen talamaffaa 30 irra jiran naan jeebetta. Ammallee ganaa shir jedhee achuma nu deemuu deemaa umrii dheeraa isaa hawwina jechuudha. Obboleessa kiyya yaadatatti yeroon deemu yaadataa waa hedduu dalage. Biyya kanaa akka reefuu jedhame naggaadota hedduu qaba. Abbootii qabeenyaa hedduutu as keessa jirtan. Qabeenya jechuun kan bilisummaa wajjin ati qabaattutu qabeenya. Qabeenya jechuun kan biyyaaf ta'utu qabeenya. Hattuu jedhaniitiin bara afran kana waa'ee hannaa dubbatan biyya kana keessatti. Piraayim Ministeeriin waan hannaa dubbata, paarlamaan waan hannaa dubbata, pirezidaantiin naannoo kennaa, kaabineen hundi waan hannaa dubbata. Hattuu yeroo jedhamtu hattuun takiisii nama seentee hattuus, ta selulaara nama harkaa buttee hattuus, ta mana namaa seentee waa hattuus, hundisii maqaan isii hattu, ka lafa gurguratullee hattu. Garuu hattuun hattuu caalu eenyu beektu? Mootiin hattuudha. Naggaadee mootummaa isaa hatutu hattu. Mootummaa ofii hatuu jechuun maal jechuudha? Namni gibira mootummaa isaatiin kafalle waraanni hin jiraatin, wattaaddarri damooza hin qabaatin, manni barnootaa haa cufamu, manni haakimaa haa cufamu. Nama jedhu jechuudha. Namni mootummaa isaatiif gibira kafalu nama jireenya biyya tokkootiif murteessaa ta'edha jechuudha. Hangaasaa obboleessi kiyya yaadataan yaadataan nama biyya kana jireenya isiitiif murteeffate kan warra hatuufillee ragaa ta'e aayidiyaan isaa ammoo eessaa fide beektu. Mucaan kuni daasporaadhaan waan waajjira kiyya na boonse keessaa tokko isa. Daasporaa kana lafa guurattiifa siyaate dhalillee maqaa irraa haqe. Naggaadee piyuur ta'e, hoonest ta'e, kan biyya guddisu, kan biyyaaf yaadu. Namni Ali Birraadhaaf isa galatoofata. Namni Adam Haruunfaa gargaarteef, namni namoota dhuunfaa gargaarteef isa namichi biyya gargaare 1.4 billion biyya kanaaf godhe. Kuni warra haftaniifillee naggaadota birootiif fakkii isinitti ta'e. Daasporaa maqaa balleessaniitiin lafa gurgurachuu as deemtaniifillee fakkii bareeda ta'e. Dhufanii biyya isaaniitti investi godhuuf carraaban. Naggaadonni keenya hedduun biyya keessa jiran asitti birrii godhatanii biyya faranjiititti mana ijaarachuu barbaadan. Yaadataan biyya alaatti birrii horatee as dhufee uummata isaa keessatti investi godha. Fakkiidha. Kanaaf hojiin nama kanaa umriin xiqqaa dalagaan isaa guddaati. Makmaaksaa harmeen kun himte tokko yaadadha maal jetti? Doonii haroo goydee qotanis yaa'u. Arjaan laga yaa'u hidhanis dhaabbatu jetti. Arjummaan ammoo qabeenyaa wajjin waan deemuu miti.
qabaatanii qofaaf namaaf waan laatan uuma nama keessa jiraachuu qaba. Gaarumni nama keessa jiraachuu qaba. Namaaf yaaduun nama keessa jiraachuu qaba. Nama dhuunfaa bira dabree biyyaaf yaadu akkanaa kana Rabbi nu haa baay'isu, Rabbi nu haa heddummeessu jechuun nurraa eegama. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka mootummaa biyya kana bulchuutitti illee ati fakkii daasporaatii miti, fakkii abbootii qabeenyaati, fakkii obboleewwan keenya alaa waan adda addaa haasa'ansanii miti, fakkii nama biyya isaa jaalatu daasporaatii illee taate waan taateef ulfinna siin mala, kabajaas siin mala, akka biyyaatittis wanni ati goote biyya ijaarte, akka namootaattis nama gargaarte, kanaaf ulfaadhu galatoomaa jechuu barbaada. Alii kenna Rabbi umrii nu haa dheeressu, halkan keessan haa tolu, ulfaadhaa galatoomaa jedhaa galatoomaa. Daawwattoota keenya sirnoota garaa garaatti kan isin biraan gaatti turre haga yoonaatti egaa namoonni garaa garaa gurguddoon nama Oromoo haasaa taasisaatii turaniin waa'een Alii Birraa akkasumas seenaa muuziqaa Oromoo keessatti yookaan ministeerii muuziqaa Oromoo keessatti gahee dooktarii kabajaa artist Alii Birraa baachaa ture gahee salphaa arraba qofaan dubbatamee dhumu miti gahee leencaa baataatti kan isaan turan. Egaa dhibeedhaan qabamanii akka isaan hin duuneef ammoo Oromoon dirmatee dhibee isaarraa baraaruudhaaf namuma mana isaatti inni kaan imimmaan isaatiin inni kaan immoo yaada isaatiin dhiphatee dhiphuu keessa isaatii agarsiisaa ture. Dhiphuu sana egaa hayyoonni garaa garaa beektonni hiriyoonni isaa waltajjii irratti kan isaan dubbataa turan isin biraan gaati kan nuti turre sirna kana qopheessuudhaan ammoo egaa raayyaa istiidiyoo gahee guddaa baateeti kan inni jiru. Egaa haalota argaatii turre irraa waan baay'ee arginee taajjabneeti kan jiru ammallee wantoota jiran hordofnee isin biraan geenya jechuudha. Egaa ammallee turtii keenyatti dhufaa nu faana bu'aa isin jira.